Suuraa dhaan amma isin agartan kunniin kan naannoo Amaaraa keessatti tahamaa jirudha. Sooftiin hatamee yeroo deemamu suuparmaarkeet irraa suuqiidhaan garagaraa irraa akkasuma agartee kunoo firaashni hatamee yeroo deemamu midhaan adda addaa hatamee yeroo deemamu kuni naannoo Amaaraa keessatti jechuudha kan tahamaatiin jiru jechuudha. Barsiisaa naannoo Amaaraa keessatti qormaata kennuudhaa fi garasitti deemee lubbuun isaa dabarte akkasuma barsiisota hedduu isaanii karatti kan ugguramaniitiin jiran arramee taatee faannoon godhamaatiin jiru nama kennamoo kan gowwaaf godheetiin naannoo Amaaraa kanatti garte achitti dirqama fudhateetiin achitti deemaatiin jiru walitti dhaammannaa jechuudha. Akkasuma aktiivistoonni isaanii ammoo daandiin baaburaa akkasuma gartee kan Jibuutii irraa dhufu kan alarraa meeshaa garagaraadhaa galchuu hundi nu harka jira gara dirraa akka ni malee dirraa warraa isa kooni seenne Finfinnee harka keenya galfannaa akkaataa gartee gaafa qeerroon godhu sangoona ka jedhu abjuu akkasii san keessa jiru jechuudha. Akkasuma manni maree ministeerota ammoo labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatitti arra labsameeti jira. Naannoo Amaaraa keessatti wanti godhamaatiin jiru maal fakkaata kana waliin ilaallaan Abduu Moobaala Piraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Jalqaba irratti waa'ee barsiisota kanarrattiin waa jedhee achi dabalameen. Barsiisaa tokko fakkeenyaa fi kaleessa kan ajjeefame kan gaazexeessituu Masrata Dhaabaa fuula sooshaal miidiyaa isii irratti maxxansite kana isinillee kun dubbisuu ni dandeessanii. Barsiisonni Oromoo yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti qorumsa biyyoolessaa kutaa 12 qoruudhaaf garas deemaa jiranii iddoo adda addaatitti hidhattoota faannootiin ugguramanii jiru. Akka odeeffannoon jirutti dhalataan godina Shawaa Lixaa aanaa Takkee Kutayyee kan ta'e barsiisaa Taaddasaa Abbabaa barsiisaa yuunivarsiitii Walqixxee qormaata kutaa 12ffaa qoruudhaaf fi naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Gondar deemee utuu jiru guyyaa kaleessa hagayya 3 garee finxaaliyyii Amaaraatiin faannootiin karaarra ajjeefameeti jira. Asirratti waa tokko jedheetiin dabran akkaataa isinitti deemtanillee hin beeknu. Amma akkuma dhageessan kana barsiisonni karaa naannoo Amaaraa qoomsa achitti kutaa 12 qoruudhaaf garas deemanii achitti akka ugguramanii jiranidha. Tokko ammoo lubbuun isaatu dabarte jechuudha. Boo'ichi warraadhaaf galee jira jechuudha. Ana asirratti kan ajaa'ibsiisu yeroo takka du'uma namaa kanaafuu akkamitti rifatta. Waan akkana ammoo nama aarsu. Naannoo kana akka jiru namni akkamitti bineensatti deema. Barsiisonni kunniin moo dirqamaan mootummaan qawwee kallachatti isin qabeetti isin oofe moo akkami fakkeenyaaf barsiisan maan naannoo Amaaraa uummata makkalaakaa raayyaa ittisa biyyaadhaa kan kaleessa gartee si cinaa dhaabbanna maal si cinaa jirra jedhaniini raayyaa ittisa biyyaa Oromummaa jedhaniitiin yaamaatiin jiran. Raayyaa ittisa biyyaa isaan jiranii makkalaakaa isaan jiranii beeki. Raayyaa ittisa biyyaatiin waraana Oromummaa jedhaniitiin akkasitti waamaa jiranii jechuudha. Bakka akkasiisan keessa barsiisaan afaan Oromoodhaa gammachuu fi gammadaa fi abdiisaa baadhatteetti naannoo Amaaraatti qorumsa qoruudhaaf deemta sanuu makiinaadhaan. Dhugaadha yoo xiyyaaraan yuunivarsiitiin gassi buusan. Garuu ammoo balaliin xiyyaaraatu adda murameeti jira gara naannoo Amaaraatti godhamu jechuudha. Lammiin biyya alaatu fakkeenyaa fi Ameerikaan, Ispeen dhalattoonni isaaniidha. Warri lammii gartee Ameerikaa ta'an Ispeen ta'an akka gara naannoo Amaaraatti imallee ibsa baasaniiti jiran jechuudha. Kana jechuun naannoon Amaaraa walumaa galatti seeraa ala ta'eeti jira jechuudha. Kaleessa fakkeenyaaf viidiyoo tokko illee isin hojjedheetiin ture. Pireezidaantii naannichaatiin kan mallattaa'ee akka gartee humna kiyyaa ol ta'eeti jira. Naannoon kun humna kennaa ol ta'ee humna gartee naannootii ol ta'eeti jira. Akka federaalaan nu jidduu seenamee nageenyi bu'u kan jedhu xalayaan barraa'ee jira jechuudha. Bakka akkanaa kana keessa ana barsiisama gartee naannoo Amaaraa keessatti qora jedheetiin deemu maal hawwa biddeen akkana kuyyoo isinitti tafee wayyu fakkeenyaaf mi amma barsiisama as keessatti miidhaan irra gahee amma akkamitti rifatamaa fakkeenyaaf andifa malee naa godha kuyyaada kiyya kan dhuunfaatiyan jechuun akkaataa barsiisonni kun itti deeman tarii dirqama mootummaa ta'uu danda'a yookiin ammoo nuti barsiisaadha homaa nun godhan akkas jettee yaaduu dandeessa. Isaan sirna irratti himi qabsoon faannoo sirna irratti miti Oromummaa waan jedhu irratti namummaa irratti Oromummaa irratti malee waa'ee sirnaatii miti. Dhugaa odoo sirnaaf ta'ee sitti quudhamuu danda'a. Akkamitti caalaa fi abdiisaa maal taatee akkamitti naannoo Amaaraatitti deemta? Hin beektu. Faannoo qabsoo isaan beektu qabsoon isaa Oromummaa irratti jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Amma mee barsiisaa fakkeenyaa fi kara keessa du'e kana beekaa ajjeefame jedhama moo beekaa du'atti ergame yookiin ammoo du'atti deeme jedhama moo barsoonni hedduun akka karatti ugguramaniidha akka gartee maxxansaa Masrat kanarraa hubannetti an ka ergu naman ajaa'ibsiisu ka gartee achitti dirqama jedhee garasitti ergisiisu jechuudha. Asumaanuu qorumsi naannoo kana bulchaan achiitu dhufeeti as Finfinnee jira jedhama bulchaan maan naannoo Amaaraatu Finfinnee keessa as baasaa jira. Qorumsi nuu adda murameeti jira kan naannoo Amaaraati jechuu sababa nageenyaatiin.
Anjil qabuma akkamitti barsiisa akkami kanaanoo Amaaraa san keessatti maqaa abdii isaatii fi gammachuu baafateetiin karaa sanitti imalu jechuudha. Kun hedduutu akka nama gaddisiisa dhugaa rabbii haalli naannoo Amaaraa keessa jiru haala hamaa keessa jira. Waan isin ajaa'ibsiisu laalamee amma hattoota kanneen dubartii ilmaan qabdurraa ka'ee haga xiqqaa guddaatitti haala kanaan suuqiidhaan saamamaati jira jechuudha. Kuni waan ifa bilisatti social media irratti maxxaneedha jechuudha. Haala akkanaa kanatu godhamaati jira. Kaleessa viidiyoo kiyya keessatti naannoo keenya keessa fakkeenyaaf yeroo gara Oromiyaa dhufu gara Tigraay gara Beenishaangul naannoo garagaraa keessatti wanni faannoon geggeessu nama jira gubuu akkasuma gartee nama mormarraa muraniitiin fannisu haalli akkasiisan godhamuyyuu isaan ofii isaaniitiifuu isaan keessatti iyyuu ummata ganaa daadar keessanii ummanni biyyattiidhaa ufuuf jedhee gana ofirraa baasa ka jedhu dubbadheetiin ture jechuudha viidiyoo kiyya kaleessaa keessatti. Kana laalaam haala deemaatiin jiru mee laala. Ofii isaaniitiifuu akkana wal godhaatiin jiran. Biyyattiin seeraan bultii akkas taate maali taate jettee namni Oromoodhaa yoo gara gartee naannoo Amaaraa kana bakka keessattuu gartee faannoon amma keessa jiru kanatti yoo ka deemtu taate dhaamman dhuutuma ilmaan keetitti jechuun akka duu deemtu itti miitumaan akkasumatti deemi yoo tarii warri online fayyadamne yoo deeme malee anna ajaa'ibsiisan man kan amma karri naannoo kanatti fakkeenyaaf deemu. Dhugaa rabbii. Kanaafuu haalli naannoo Amaaraa keessa jiru kun akkan ofiifuu akkanatti wal saamaa jiran akkanatti wal zarafaatiin jiran kaaduu hisaaba hin qabu. Kabasaasaa jedhaniitiin gartee isaan ofii isaaniitti ajjeesaatiin jiran. Ka gartee ati qabsaa'uu didda jedhaniitiin ajjeesaa jiran. Kabasaasaa mangistii jedhaniitiin ajjeesaa jiran tokko lama miti jechuudha. Kanumaan wal qabatee manni maree ministeerota arran tanaa labsii yeroo muddamaadhaa labseeti jira. Tarii labsii yeroo muddamaa arra labsame kun gara mana maree bakka bu'oota uummataatiitti dabreeti isaan raggaasifamana fakkaatee yoo seerri biraa jiraateen beekuu dhiifamana oolchaa achirratti labsaaf fe'amanitti akkasumatti gartee akkaataan bulchiinsa akkaataa bulmaanni dambii isaadhaa lafa kaahamanatti fakkaata. Garuu arra labsiin yeroo muddamaa labsameeti jira jechuudha. Labsiin yeroo muddamaa kun ka baatii afuriin ka haara'u jira akkasuma baatii jaha natti fakkaata. Kuni waan bareedaadha. Labsii yeroo muddamaa labsame jechuun walumaa galatti biyyattiin raayyaan ittisa biyyaa bal'inaan garasitti jechuudha. Poolisii federaalaa raayyaan ittisa biyyaadha garasitti bobba'eeti biyyattiin kanaan eeggamti jechuudha. Faannoon likkitti galuun gaafa san jechuudha. Ammaaf garuu akkamitti karaa kanatti imalamaa labsiin yeroo muddamaa kun haga gartee hojiirra oolamee hojiidhaan labsamee hojiitti seenamutti hagasitti karaa naannoo Amaaraa san achillee garagaltanii fincaa'inaan pilis namni gartee maqaa Oromoodhaa qabdan. Raayyaa ittisa biyyaatti walumaa gala waanuma gartee amma biyyattii keessa jiru Oromummaa jedhaniitti kan isaan irratti qabsaa jiran. Waan isaan irratti qabsaa jiran illee sirnaa miti. Uummanni kun sirnaa miti. Waan isaan irratti qabsaa jiran eenyummaa akkasumatti fakkaata akkas kaa fakkeenya Beenishaangul keessatti waan isaan hojjetan Tigraay keessatti waan isaan hojjetan xabba si nyaadhu haga gartee dhumaatti maal ta'e akkas ta'e wantoota Tigraay keessatti jedhamaatiin ture akkasuma Wallaggaan keessatti maal akka jedhamaatiin ture morma muranii akkasitti akka fannisaatiin turan haalota garagaraa kan taamaa ture yaadadha. Kanaafuu haalli naannoo Amaaraa keessa jiru kana garuu komaandoo poostiin labsamuu kun hedduu takka nama gammachiisa haga raggaasifamee hojiitti seenutti garuu ni eenaka. Inni biraa immoo kan ajaa'ibsiisu kan ajaa'iba natti ta'edha. Daandii biyyattiidhaa keessa fakkeenyaa fi Dirree Dhawaa irraa gara Finfinnee Jibuutii irraa Dirree Dhawaa irraa gara Finfinnee fakkeenyaa fi biyyattiin karaan ittiin meeshaalee biyya alaadhaa ittiin galfattu Jibuutii irraanii waan garagaraa gaaza dabalatee waan walumaa gala sochiin biyyattiidhaa Jibuutiidhaa jechuudha. Jibuutii irraa baaburaa fi konkolaattonni gara Jibuutii deemanii fi akkasuma Jibuutii irraa galan naannoo Amaaraa keessa dabraniitiin Finfinnee seenu waan ta'eef faannoon kana murraaniin dirqama isaaniititti Finfinnee agabsuu dandeenya kan jedhudha. Kan amma kan hayyoonni isaanii ifa bilisatti maxxansanidha. Kunoo isinillee dubbisuu dandeessan jechuudha. Kan muluqaan barreesse kana jechuudha. Yaa agariitu yaa wucci nigdi waannaaw koreedar yaa Awaash Dirree Dhawaa Jibuutii yaa makiinaa yaa baabur masmar yaa Amaaraan kilil aqarxoo ነው የሚያልፉ kan ajaa'ibsiise eessaan ilaata Amaaraa kilillee kana kadabu kun kaminne lafa asiin karrayyuurra humnaan gartee gaafa duraa bulchiinsaadhaaf jecha waan kana gartee nama aarsan warri oppodoo kun illee beeku walumaan nagada keessa turan jechuudha. Walumaan akkasumatti gartee jechuun isaa yeroo san tarii haa ta'uti akkuma ta'ettu haa ta'u. Lafa yeroo xiqqashoo gartee fakkeenyaaf namni karaa kana beeku ni beeka yeroo karaa kanarra dabartu alaabaa isaanii akkan asfaaltiirraa hollatu takka argita alaabaa lummuuxii tana jechuudha. Jechuun naannoo Amaaraati jedhame jechuudha. Amma kanaadha kana mee amma faannooni karaa kana murraaniin waan amma dura gartee akkaataa qeerroon amma dura akka Finfinneen seenne jedheetiin godhaatiin ture. Abjuu gowwaadha. Gowwaa maaliin miskiin abjuun dhadhaa dhugamoo maalii ta'a jedhan sil abjuu mee laala amma.
ميكا بكلل مان إن كلل إساني كيس كراكمين كتامورتين كراكمين كلل إساني كيس بهتين جيبوتي را فين سينا كراكمين درنوا را فين را درنوا سين ولا في كلل إساني كيس كتامورلات يون دعونغرو بعد لفتكوني أنا تا لما كيس أنا تفكرت لفهم أورموتي بيكي شوا بهجر بولتيني أنا فانتالتي في أنا بوس يون دعونغرو دي فمسنا تفكرت يرو غرغرة تشرتي كا أمتا كنا كاريو هجم تكا كدرارماتين توري ركوم ميك أكتاماتين توري أمنا أورمو هجم كياساتين توري يشون gaafa san fakkeenyaaf waan kana warra wayyaanatti godhena fakkaata hatta haga amma dhiyoo kana oppoziyoon ammaa tunillee waan kana shira kana keessatti akka isiin hojjetaatiin turte kan miidiyaan garagaraadha miidiyaadhaan Oromoodhaa gabaasaatti ture amma kana naannoo Amaaraa keessa qaxxaamure shuuf amma lafuma kaleessa gartee godina Shawaa Bahaa jala jirtu aanota lameen gartee qabalee achirraa haga tokko saaman ka isaan naannoo Amaaraati jedhaniitiin alaabaarra dhaabbatan alaabaan asfaaltii raguu achirraa mul'attu sanii nukeessa dabru malee bakka zarra fi biyyattiin sun nu harka jirtii finfinnee harkatti galfannee akka qalabatii goonaa akkuma gartee gaafa dura qeerroon jedhu san jechuudha kanaadha kan isaan ittiin jechaatiin jira lafuma Oromoo mee ilaala amma kanaa bar osoo daangaan Oromoodhaa kan kaleessa eegame har'an tana kabajaan warra biyya bulchutti jechuun waan kana ni godhanii fi miti beeki yaalima isaanii mee ilaala amma isin waan gaafa duraa poolotikaadhaa fi achirra gartee alaabaa dhaabanii fiitiin gartee ummata jalatti ummata keenya ummata karrayyuudhaa achitti gartee jalatti cafaqaatiin turan sanuma dhugaa se'an ilaata. لا أبجون أكره يجونا وان يروكان حواس ميدوداف warri biyya bulchulleen godhaatiin ture ar'antan isaanii itti dhaadatamaatiin jira jechuudha kun ifaabilisa kun waan hayyoon isaanii maxxansaa jiranidha jechuudha kanaafuu kun isaanii hin milkaa'ii osoo hin taane abjuma isaanii gartee abjuu gowwummaa tana na ajaa'ibsiiseetiin ifaabilisatti kaawwan kanarratti akka isaaniitti kan isaan hojjetaatiin jira asuun gaanii beeki waa'ee faannoo kanarratti kan kaleessallee isiniin jedheetiin ture mootummaan haga ammaatitti isaan karlatti isaan ittiin dhahuudhaa deemu sossoba gartee isaan maanootu sifatuudhaaf akkanatti isaa fi jira beeki dhahuudhaaf malee an akkas jedheetiin aman akka nama tokkotti isaan kana kallatti isaanii itti rukutuudhaan balaala akkaataa isteeppiidha kan amma dura bar sossoba ture isteeppiidhaan deemaati amma hadhaawaa dhufe kumaandoo poostiin fakkeenyaaf labsame gara hojiitti aga mana mariitiidhaan manni marii garuu amman tana boqonnarra jira fakkaataa akkamitti akka godhuu deeman seera kana keessa gadi fageedhaan hin beeku garasitti gara hojiitti aga seenuu dhiyeennaa akkasuma gartee mootummaan naannoodhaa moo bulchuu dadhabee federaalitti eeyyatu isteeppiidhaan deemamaa jira jechuudha. Kana ulaagaa kana guuttatuudhaaf akkasitti ho'isan yeroo kan keessa seentummaa san ta'aa miiree fakkeenyaaf federaalli maaliin natti seeni maal akkas waan akkasiitu ta'amaaf natti fakkaata. Kanaafuu sossobatanii nyaatuudhaaf natti fakkaata garuu hangasii hin nyaatamtanii warri Oromoo taatan of eeggadha. Kara sanitti hin malina garuu abjuu isaanii ilaala Oromiyaa rabbitu badhaasee gartee gaafa san wanni hundi biyyi sun Itoophiyaa kan jedhamtu Oromiyaa tanaani kan isiin dhaabbattee sababa saniitiin qeerroon gartee Finfinnee yoo fedhe akkuma gartee Johaar jedhee akka qalabatiitti gartee harka isaa keessatti galfatu guyyaa takkatti danda'a Finfinnee keessa akka hin baane guyyaa takkatti harkatti galfatu danda'a gaafa pirootestisanii akkasitti akkas jedhamaa ture muduraalee Johaarlee akkas jechaa ture jechuudha jirallee abjuu san keessa jiran Gondarimaa fi Bahardaar adda cufadhaa Gondarimaa fi Waldaa adda cufadhaa malee achumatti wal shoorar keessa achumatti firaashaa fi lukkuu fi hoolaa keessan hanna keessan itti fufaa malee homaa wanni isin kallattii isin gartee ittiin Finfinnee agabsuu dandeessanii fi Dirree agabsuu dandeessan hin jiru homaa harkaan qabdanii kun hundi isaatu Oromiyaadha beekaa gartee gaafa duraa shiraaf waan kana wayyaaneetu godhe hawwiin isaanii beektaa akkuma qeerroo sanitti bakka salphumatti wayyaanee qeerroon daaraa godhesanii biltsiginnaa kana laaftumatti daaraa goonaa jedhaniiti akkas godhuudhaaf hoggansa nama barbaachisaa tarsiimoo nama barbaachisaa ogummaa beekumsa nama barbaachisaa onnee dhafeessaa kun amma hanna ka isaanii akkaataa firaasha mi'aama fakkeenyaaf firaasha lama akkasuma gartee madaabaraa sooftii faa baadhaa hatteetiin kan deemtu jechuudha mi'aama kaayoo maaliiti amma kun haala akkanaati jechuudha kan deemamaatiin jiru kaanuma keessan jabeeffadhaati hannuma keessan saammadhaa malee waan biraa waan gochuu danda'an waan jiru natti fakkaatu kana fakkaata kanaan haalli naannoo Amaaraa jiru amman tanatti shoorarkaa hamaa jala jirti jechuudha naannoon Amaaraa Abduu moobaala biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.